Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Shama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo Nairobi irraa simbira ga'u amma eegaleera. Qophii keenyaarraan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hawaasa diaasporaaf murtee hidhamtoota hiikuu wajjin wal qabate muufii dhalateef ibsa kennan. ማንኛውም ነገር ስንወስን nuti murteewwan keenya hundaaf ulaagaalee bu'uuraa sadii qabna. Inni duraa birmadummaadha. Birmadummaa Itoophiyaa irratti namni dhuunfaas mootummaanis yeroof-illee kan mariif dhiyeessu akka hin taane. Daangaa Tigraay fi Affaaritti waraanni hammaachuu ibsa mootummaan naannoo Affaar baasee fi yaada bakka bu'aa TPLF. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa dorgommii AFCON irratti maaliif milkii dhabe ogeessa qabna. Odeessaalee kaanis simbiraan keenya Angalaanaa Balaay nu waliin tura. Waancaa Afrikaa Kaameruun itti adeemaa jiru irratti Burkina Faso waliin katabate gareen biyyaalessaa Itoophiyaa tokko qixxee ba'uun dorgommichaan ala ta'eera. Taphoota lamaan darban irratti Cape Verde 1-0 Kaameruuniin ammoo 4-1 kan injifatame gareen biyyaalessaa Itoophiyaa taphoota ramaddii garee kanaa sadi keessaa qabxii tokko argachuun biyya waancaa Afrikaan ala taate ka jalqabaati. Itoophiyaan taphaarraa irratti Burkina Faso yoo xiqqaate garaagarummaa goolii 4 osoo injifattee silaa ramaddii itti aanutti darbuuf hiree ni qabaatti turte. Yeroo 11 waancaa Afrikaa irratti ka hirmaatte Itoophiyaan erga bara 1962 dorgommicha injifatteenas qabxii gaarii milkeessuu hin dandeenye. Kubbaa miilaan milkaa'uu dhabuu biyyattiif sababoonni hedduun jiraatanis kan bu'uuraa xiyyeeffannoon itti kenname bifa saayinsawaa ta'een hojjechuu dhabuudhaa jedha gaazexeessaan ispoortii Illaan Mudajane beekaa Toomaatu dubbise. Yeroo ammaa kanatti ispoortiin saayinsii malee fedhii dhuunfaatiin qofa kan milkaa'u miti. Keessumattuu immoo ispoortiin gareedhaan kan akka kubbaa miilaa gareedhaan kan raawwatamu kun saayinsiidha. Saayinsii sana immoo namoota kana gidduutti xiinsammuu irraatii kaasee barsiisuu profeshinaalii ogummaa sana barsiisanii bakka kaasanii fiduudhaaf maal barbaada? Xiyyeeffannoo barbaada. Xiyyeeffannoon imaammata mootummaa irraatii jalqaba jechaadha. Imaammanni mootummaa ispoortiin kan uummataati. Kanaaf uummata irraatii yoo deeggarsiis maallis kan eegamu gama maallaqaatiinis. Maallaqni yookaan immoo bajetni gahaan ta'u itti ramadamee tokko lammata immoo imaammanni maal gochuun qabaata. Bifa saayinsawaa ta'eetiin milkaa'uudhaaf ogeeyyota ogummaatti damee kanaatiin kan jiran leenjistoota irraatii kaasee barnootaa fi leenjii gahaa kennanii jalqaba damee kana hooggansa sirriitti barbaachisa. Itti aansitti hooggansi kun erga milkaa'e yookaan immoo profeshinaalii leenjistoota gahaa fi bajeta gahaa akka qabaatte booddee irratti invest goote jechaadha. Illee bakka dhufan irraa kaasee kun akka biyyaatti olaanne hin jiru. Fakkeenyaaf atileetiksii kaasuu hin dandeenya. Atileetiksiin harka caalaan isaa hojii dhuunfaatiin kan dhufu. Ga'umsa dandeettii yookaan immoo carraaqqii leenjii atileetiin tokko ofiisa carraaqqee dhufeetu erga bakka tokko ga'ee booddee kilaba keessa isaa ta'uu isa seenee deeggarsa argatee san booddee leenjiis argatee caalatti milkaa'a malee dakaa kaasee garuu yaalii mataa isaatiin harka caalaa kan dhufu atileetiin biyya keenya. Maaliif hojii garee atileetiksiin harka caalaan isaa dhuunfaadhaan dandeettiidhaan kan murtaa'udha. Kubbaa miilaa sammas taphata kubbaa miilaa biyya keenya olaalte ijoolleen kun harka caalaa fedhii isaanii waan qabaniif yookaan immoo kubbaa miilaa waan jaallataniif qowayyoo kubbaa tapha jalatu san booddee ga'umsa xiqqoo ishee jabeeffachaa deeman gara kilabaatti seenu. Kilaba sana keessatti iyyuu immoo ogummaadhaan ga'umsa addaatiin leenjistee ol guddisuudhaaf yeroo sitti dhufuudha. Jalqaba irraatii kaasee daa'imummaa irraatii kaasee otoo irratti hojjetamee dakka kaasanii dhufaniiti ogummaan sun otoo jiraatee bajetni gahaa jiraateeti bifa sanaatiin otoo dhufanii umurii sanaatiin ilma qaqqabuusi nama milkaa'us immoo taphataan tokko garuu erga guddatee ofiisaatii sadarkaa irra gaheetii booddee sammuusaas miila isaas ajajamee fi wal simatee saayinsii sana fudhatee gara profeshinaalitti ol dhufuudhaaf opportunitiin isaa baay'ee xiqqaadha yookaan mucaarraan isaa xiqqaadha. Daangaa naannoo Tigraay Amaaraa fi Affaaritti humnoota TPLF fi qaamolee mootummaa wajjin ta'uun lolan gidduu ammallee waraanni gaggeeffamaa akka jiru mootummaan naannoo Affaariif TPLF beeksisan. Guyyoota muraasa dura eegalee daangaa naannolee Affaariif Tigraayitti lolli gaggeeffamaa jiru gama lamaan irraayyuu lammiilee nagaan miidhamuu jiraattonni maniiru. Mootummaan naannoo Affaar humnoonni TPLF karaa Ab'aalaa daangaa ce'uun Affaar seenanii haleellaa qaqqabsiisaa jiru jechuun himate. Haleellaa jimaataaf sanbata darbe TPLF meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan raawwateen hedduurra gaagaamni lubbuu ga'eera. Kumaatamatti kalakkaa'aman ammoo haleellicha dheessuuf jecha qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqaaniiru jedha mootummaan naannoo Affaar ibsa baaseen. Ameerikaa ka jiraatan bakka bu'aan TPLF ambaasaaddar Fissaas Gadoom gama isaaniin
gama Eertiraa fi hidhattoota faannoo naannoo Amaaraatiin ammallee waraanni gaggeeffamaa jira jechuun BBC'tti himan. Naannolee waraanni itti gaggeeffamaa jiru ibsuuf haalli hayyamu hin jiru. Odeeffannoon bal'aa fi guutuun koomaand poostii waraanaarraa waan hin baaneef ani achii fi as waraanni jira siin jechuu hin danda'u. Haa ta'u malee waliigalatti gama Eertiraa fi faannoo Amaaraatiin waraanichi hin dhaabanne waraanaa jiru. Mootummaan Tigraay rakkoon karaa nagaa hin furamne tokkollee hin jiru jedhee amana. Itoophiyaatti rakkoon qaqqabe, Tigraayitti rakkoon qaqqabe siyaasaan furamuu danda'a. Haa ta'u malee harka tokkoon harka walitti rukutuu akkuma hin dandeenye gama kaaniin murannoon jiraachuu baannaan bu'aa hin qabu. Nutis karaa nagaatti amanuu keenyaan gama hundaan marfamnee gara jabinni hammi kun osoo nurra gahu nagaaf carraa haa kenninu kan jedhu. Haala qabatamaa waraana kanaa laalchisee ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa yaada dabalataa argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee raadiyoon Jarman Deutsche Wellen naannoo Amaaraa Waag-Himraa Abergellee Kaaba Gondar Maayisabirii fi Addi Arqaay waraanni akka jiru eeruun ammaan tana bakka waraanni itti gaggeeffamaa jiru ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa hojiilee ijaarsaa kataan Jeneraal Baacaa Dabalee guyyoota dura gaafate lolli xixiqqaan ammallee adeemaa jira deebii jedhu argateera. TPLF naannolee Amaaraaf Affaar keessaa xaxatee ba'e malee waraanni dhaabateera wanni jedhamu hin jiru. Gareen kun hanga hin bannetti waraanni itti fufa bakka eeraman kanatti walitti bu'insi xiqqaan jira. Garuu kana jechuun bakka kaanittis waraana hin banan jechuu miti. Kanaafis humna waraanuu garee kanaa laaffifnee haga dhabamsiifnutti waraana gochuun isaa hin ooluu jedhan Jeneraal Baacaan. Dhaggeeffattoota keenyaa gudditti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Dippiloomaatonni olaanoon Ameerikaa torban dhufu daawwannaa hojii guyyoota afuriitiif gara Finfinnee Kaartuumii fi Riyaaditti akka imalan ministeerri haajaa alaa biyyattii hime. Gaanfa Afrikaatti ergamaan haaraa US David Satterfield fi assistant secretary Moolii fi aangoota olaanoo torban dhufurraa kaasanii Itoophiyaa, Saawud Arabiyaa fi Sudaan daawwachuuf jiranii jedheera. Kaayyoon imala gara Itoophiyaa aangoota Ameerikaa kunniin Itoophiyaan akka walitti bu'iinsa biyyattii keessa jiru dhaabduuf gargaaruufi jedha. Mozaambikitti yakkamtootni mataa nama moluu gurguruuf irraa muranii jedha poolisiin. Gareen yakkamtootaa nama mataa molate kana maamila isaanii biyya Maalii jirutti gurguruuf turan. Wayita maamilli isaanii jalaa baduu mataa kana akkuma muranitti magaalaa Muwandiiwaa keessatti gatanii badanii jedha. Lammiileen Mozaambiik tokko tokko buqqeen sammuu namoota mataa moluu warqee of keessaa qabaa jedhanii amanu. Sudaanitti humni waraanaa namoota hiriira ba'an irratti dhukaasuun namoota lama ajjeesuu rogeessi Sudaan namoota miidhamaniif gargaarsa godhu hime. Onkoloolessa darbee fonqolcha pirezidantii biyyattii irratti raawwatame hordofee mormii humna waraanaa irratti taasifamaa jiru irratti namootni hedduun ajjeefamaniiru. Ajjechaa Kaartuumitti namoota lama irratti raawwatame jedhame ilaalchisee aangoonni biyyattii homaa hin jenne. Weerarri koronaa vaayirasii namoota sooreyyaa addunyaa kanaa caalatti qabeenya isaanii akka dabalu yoo taasisu namoonni baay'een ammoo gara hiyyummaatti akka galan godheeraa jedha gabaasni dhaabbata miti mootummaa Oxfam. Odeessaaleen gaggabaaboon irraa haganuma. Ministeerri muummee Abiy Ahmed naannolee fi bu'uura misoomaa waraanaan miidhaman deebisanii ijaaruuf yeroof maallaqni akka barbaachisu hawaasa diyaaspooraatti himan. Naannoo Amaaraa keessatti qofa sababa waraanaan kan buqqaan namoota miliyoona 1.4 keessaa 1.2 qe'eetti deebisuu, tajaajila telekominikeeshinii guutummaatti deebisuu fi tajaajila ibsaas naannolee muraasaan alatti bakka hedduutti deebisuu akkasumas dhaabbileen fayyaa tajaajila ijoo eegaluu himan. Sagantaa irbaataa diyaaspooraa Itoophiyaa irraa galii walitti qabuuf godhame irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed diyaasporaan biyyatti waan gochaa jiruun dabalataan biyya keessa jiraatu keessatti tokkummaa akka qabaatu dhaamaniiru. Tibba dhalattootni Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaa deeggaruu ibsuuf biyyatti deebi'anitti hiikamuun namoota siyaasaa fi mariin ministeerri muummee Abiy pirezidantii Ameerikaa Joo Baayiden waliin bilbilaan godhan miira deeggartoota mootummaa gariin miidhuu quba qabaachuu fi bu'uurri murtee isaanii hundaa faayidaa biyyaa ta'uu dubbatan. ማንኛውም ነገር ስንወስን nuti murteewwan keenya hundaaf ulaagaalee bu'uuraa sadii qabna. Inni duraa birmadummaadha. Birmadummaa Itoophiyaa irratti namni dhuunfaas mootummaanis yeroof illee kan mariif dhiyeessu akka hin taane yeroo muraasa darban waan agartan natti fakkaata. Ulaagaan lammataa fedha biyyaalessaati.
Wanti goonu fedha biyyaalessaaf bu'aa maalii qabaa jenna. Inni sadaffaan kabaja biyyaalessaati. Hamma fedhe hiyyeetti taatus kabaja biyyaalessaa akka ulaagaatti qabannee hojjenna. Hidhaa hiikamuu namoota siyaasaa ilaalchisee anumtillee tasanatti ta'e jechuun yaada amma dura kennanii turan sirreessuun hiikamuun hidhamtootaa dhimma irratti mari'achaa turan faayidaan inni qabu ilaalamee murtee murtaa'ee fi dhiibbaan biyya biraa keessa kan hin jirre ta'uu dubbatan. Dhugaa dubbachuuf akka siyaasaatti hidhamtoota gadhiisuun dhimmoota kana milkeessinu jennee mari'anne malee eenyufaa haa hiikaman kan jedhu dheengaddaa hanga walga'ii ministeerotaa hanga teenyetti illee aniyyuu hin beekne ture. Haa hiiknu jennee murteessineerra. Garuu abbaan alangaa dhimmicha qorachaa ture. Tarreeffama maqaanuu dhiyeesse. Abaluun hin ta'uu abaluun hin ta'a jennee erga wal morkinee booda namoota muraasa irratti murteessinee baane. Nama dhuunfaa hin turre dhimmichi. Bu'uurri murtichaa ergaan hiikuun dabarsinu ni barbaachisa kan jedhu ture. Marii biyyaalessaan gaggeessuuf yaadame irrattis ministeerri muummee Abiy Ahmed yaada kennaniiru. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti haa jiraatu yeroo jedhamu qaamoleen tokko tokko haal duree lafa kaa'u. Haal dureen yoo jiraate mariin hin barbaachisu. Kan isaanii dhageenyee raawwannaaf malee mariin hin barbaachisu. Mariin kan barbaachisu yaadoliin walirraa faallaan waan jiraniif mariitti dhufnee yaadolii kana walitti haa dhiyeessinu jechuufi. Amantaa kootiin lammiileen Itoophiyaa qarqara hundaarraa fottoquun barbaadan jedheen amana. Haa ta'u malee namni 15 fottoquu irratti kan amanan yoo jiraatan fottoquun hin fayyadus jennee isaan amansiifna malee yaadicha hin kaasinaa hin jennu. Kaasaniitu isaan amansiifna. Firiin marichaa birmadummaa biyyaa kan miidhu yoo ta'e bu'aa hin qabu. Firiin marichaa kabaja keenya kan miidhu yoo ta'e bu'aa hin qabu. Itoophiyaan intarneetii cufuudhaan bara 2021 keessa qofa maallaqa doolaara miiliyoona 164.5 dhabuushee qorannoon marsariitiin UK Top 10 VPN jedhamu hojjete mul'ise. Biyyoota Afrikaa intarneeta cufuun maallaqa guddaa dhaban keessaa Itoophiyaan Naayijeeriyaatti aanuun sadarkaa lammataarra akka jirtus qorannoon kun ni mul'isa. Afrikaa keessatti baay'ina uummataan tokkoffaa akka taate Naayijeeriyaan baruma 2021 keessa intarneetii cufuun maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 dhabdeetti jedha Top 10 VPN. Itoophiyaan bara darbe sababa waraanaa fi walitti bu'iinsawwan biyyattii keessa jiraniin yeroo garaagaraatti intarneetii guraa turte. Ofii biyyi tokko intarneetii cufuun akkamiin maallaqa dhabdi? Gatiin intarneetii akkamiin shallagama? Ogeessa IT ka ta'e Daraaraa Taaffasaa ka dubbise beekaa Toomaati. Intarneetiin gaafa cufamu biyyi tokko galii isheen dhabdu kan jedhamu akkan hubadhutti kallattii lamaan ilaala. Tokko kallattii maanii telekoom service provideriin jiranitti fakkeenyaaf amma Itiyoo telekoom duwwaadhaaf biyya kanaanna inni dhiyeessii kennu irratti rakkoo baay'een mudata. Rakkoo sana liisti goonee fixuu hin dandeenyu garuu yoo amma isa xiqqaan irraa eegallee warri mana intarneetii isaa bananii namoota fayyadsiisanii qarshiirraa argatan jiru isaan amma galii isaanii dhabu. Deebi'ee isaan gibira kaffalu gatii ta'eef mootummaa fi rakkoon isaa deebi'ee biyyuma irrattidha. Dabalataan immoo intarneetii sanarraati Itiyoo telekoom qarshiin argachuu malu silaatii baay'ee dhabaa jechuudha. Amma sekandiin uummati biyya kana baay'ee fayyadamaa sooshaal miidiyaa irraa kaasee amma daddabarsa maallaqaa waan baay'eedha. Kun hunduun dhaabataa jechuudha intarneetiin badee jennaan. Kana kanaan biyyi kun immoo galii argachuu qabdu silaatii baay'ee dhabdii jechuudha. Moobaayiliidhaan qarshiin daddarbu jiranii sunillee dhaabata baankiin siistamiin kanaafiyyuu kallattiidhaan warra jennu hunda xuquufa kun taane muraasadha kun. Karaa biraa immoo sababoota intarneetiin badu kanaan biizinasonni tuqaman baay'een jiraatu jechuun biyya kanatti illee badaan daratan garuu hoteelota bakkeeraati qabatanii turistoonni dhufan filaatu rakkatu. Dhaabbileen garaagaraa amma dirqama intarneetii irratti kan hundaa'u jira hojiin isaanii. Fakkeenyaaf taaksii fa'aa waammachuuf amma appilikeeshiniidhaan waamamuun kanaafiyyuu galii garaallee baay'ee ajjeesa kun dabalataan immoo ijoolleen baay'ee namooti baay'ee biizinasii startaapii garaagaraa irra jiru. Akkuma kana sarbarii isaan kireeffatan waan kana irratti hoostu gochuuf fa'aa baay'inaan biyya alaafaadha. Kanaanna gargar cittaa jechuudha. Akkaasaatti wal quunnamtii hin qabu. Sun hunduu deebi'ee galii silaa biyya argatu, galii silaa ummaticha argatu baay'ee rakkoo guddaa irraan gahaa jechuudha. Dhaggeeffattoota qophiin irraaf jennee qopheessine haganumaa horaa bula.